kan dhiyaanne Jawaar Mohammadi. Jawaar Mohammad baganagaan gara OMN'tti deebitee jira. Galatoomne. Gaariidha. Jawaar Mohammad tibba kana wanti jiru keessaa tokko eegdota kee gara mootummaan kaasuudhaaf akka jiru karaa OBN irraanii akka oduu amma nu ga'e tokkotti kan dhagahame mee dhimma sana ilaalchisee maal nutti himta? Egaa akkuma nama beeku dhimmi eegdota kana amma duras rakkoo uumee ture. Duba deebinee galaan yeroo ani biyya kanatti dhufu haala nageenya keetiif wantoota sodaachisaa jira. Diina baay'ee qabda. Mootummaa maduree turees haftee isaa wajjin warri aarii sirraa qaban waan jiraniif nageenyi kee immoo nageenya biyyaatiin wal qabatuuf tika siimara ramaduu qabna jedhanii gama lamaarraa ramadanii gareen tokko garee poolisii federaalaatirraa gareen biraa garee damee nageenya biyyaa daanatiirraa turanii Oromiyaarraas turanii adaruma dadaan booda poolisii federaalaatirraa akka as turanii yeroo darbes osoo yaadamin tasa waan yaadame saniin rakkoon uumamee ture. Egaa rakkoon sun uumamee booda jaarsonni isaa isaanii anis isaa wajjin warra hogganoota biyyaa wajjin haasofne eegdonni akka turanii fi inumaatu eegdota biraas hin daballa kan jedhu miidiyaa irratti haasayamaa ture akkuma yaadattu hin daballaa kan jedhamu ture. Itoo fuunee tibba darbe yeroon baalee turetti komaandarri poolisii federaalaa tokko naa bilbiluudhaan ijoollee as jiran leenjiidhaaf waan barbaannuuf nu ergi naan jedhe. Tolee nama baaleen jira guyyaa muraasa booda nan deebi'a akkuma deebi'een si bilbilee waliin haasofnee waan ta'u goonaan jedheeni achirra kaanee ijoollee wajjis mari'anne akkam ta'uu qaba kan jedhu mari'anne akkuma dhufeen nan bilbilee fi komishinara poolisii federaalaa fi itti aanaa isaa wajjin teenyee mari'anne anas dabalatee namoota amma dura eegaa turan irraa eegumsa kaasaa akka jiranii fi ijoolleen bira jiran kunis akka ka'an murtaa'uu isaatti natti himanii ani immoo ijoollee wajjin waan haasofnee murteessineen itti bee ijoolleen asii kawwaa fedhii akka hin qabne maqaan isaanis fuulli isaanis miidiyaa irratti dhiyaachaa waan tureef nageenya ofiitiifis akka shakkii qaban ibsanii kanaaf waliin mari'annee falli ta'uu qabu eega kaasuudhaaf mootummaan eegumsa na bira jiru kaasuudhaaf eega murteessu taate ijoolleen miseensummaa ofii gadhiisuu waan barbaadaniif nagaan miseensummaa isaanii gadhiisanii meeshaa fudhatanii akka deeman kan jedhu yaada dhiyeessanii yaada san irratti walii gallee beellamannee jechuudha. Beellamannee turre waan dhimmi kun osoo wacan uumin osoo rakkoo biraan uumin quietly dhumuu qaba kan jedhu yaadni dhiyaatee walii gallee addaan baane eessatti meeshaa akka galchanii fi akka sirnicha raawwannu walii beellamannee osoo jirru kaleessa galgala bifa raajiitiin bifa breaking newsitiin OBN irratti waggaa dhiyaatu sarpiraayiziin ta'e. Sarpiraayiz ta'een guyyaa immoo waraqaan sun na bira natti hin ergamne. Ijoollee OBN bira dhaqee oduun sun darbuu sa'aat akkuma dura akkas waraqaan sun na bira dhufee ture gaafachaan ture warri poolis komishinii nuti hin ergine jedhanii. Inni waliigalatti haalli jiru ganama kana erga oduun sun darbee booda federal poolis komishinii dhaynee ijoolleen meeshaa isaan bira jiru irraa fudhatanii jiru. Ijoolleen asuma jiru garuu hariiroon gama sadiin jiru bifa kanaan bifa nagaatiin raawwateera jechuudha. Mee kan nama hedduullee wal gaafachiisu xalayaan sitti ergame suni silaa sitti ergamuun irra jiraatu gara OBN'tti ergamee gara OBN'tiin oduu amma nu ga'e jedhanii dabarsuun kun maal inni kaayyoonsaa sitti fakkaata? Lammata immoo dhimmi eegdota wal qabatu kun maama marmaramee deddeebi'ee dhufa jettee yaaddate? Miidiyaadhaaf maaliif akka ergame naan galle nuti ergineedha kan isaan jedhanii. Xalayaan sunis akka barreeffame waan ture fakkaata. Miidiyaa irratti immoo akkasitti balballoomsanii dhiyeessuunis maaliif jedhee waggaa dudduuba deebi'ee ilaalu murtii siyaasaa akka ta'e fi wanni yaadame akka jiru. Sababa kanaan akkuma duraatetti jeequmsi uumamee namni akka miidhamuu fi hojii nama hojjetaa jiru kun akka danqamu fedhiin akka jirudha kan hin argu. Gaafiin sanuma wal qabsiiftee ati kaafte kan maaliif dhimma eegdotaa ka'a. Warra angorra jiran kanaan wal gargaaraa isaa geenyu malee walabummaa kiyya
eeggadheen ture. Dantaan ani mootummaa kanarraa walitti miidhoomaan jiru ijoollee eegdotaa kana malee haga humna isaaniitti miidhuudhaaf fedhii qabaachuu isaaniitti kan agarsiiftu. Lammaffaa immoo sochii goggodhaa jirru kanatti danquudhaaf hidhee akka qabanidha. Gaafa duras yoo yaadatte yeroo waan qeequu eegaluudha. Kan waan akkasii yaalan ammas immoo duulamma godhaa jirru kanaan tarii yoo eegdota kan kaafnu taate sochii godhuun dhaaba uummata keessa deemuun sodaate jedhanii hawwanii ta'uu danda'a. Sangaa isaaniif rabbitu beeka. Walii galatti garuu keessattuu yeroo ammaa kanatti ajandaa waan ta'uu qabu hin turre karra badii isaanii hin barbaachisu hin kaafne jedhan anama durasitti meera yeroo barbaadanitti kaasuu dandeessu. Rakkoon hin jiru jennee waliin mari'annee waan jirruuf oduu irratti illee ta'ee wani dhiyaatuuf hin jiru ture garuu uummanni keenyas haa kabajamu. Qunnamtii goonen uumaa haalli nagaa akka jiru wal hubachiifamee rakkoon sun uumameen darbeera. Egaa xalayaan kun gara keetti hin ergamne OBN itti ergame. Warri OBN miidiyaan breaking news yookiin oduu amma nu ga'ee jedhee dabarse kun waan kana mirkaneeffachuudhaaf waan siqoonnaman jiru. Lammata immoo namoota komishiniin poolisii namoota akkuma kee eegumsi godhamuuf irraa kaafnee kan jedhantu jira. Garuu oduudhaan kan darbe kan kee duwwaadha. Kun maal attamti ilaalta? Ani mi'eessituudha garuu yaanatti soo giddateera. Sanumaafi jechuun keessumaa liik godhaniitti koppii isaa arge malee namni odeeffannoo irratti mirkaneessi jedhee na gaafates hin jiru. Waan xalayaan immoo xalayaanatti barreeffame waan tureef koppii godhamee miidiyaadhaaf kan ergame illee miti. Adda baafachuu qaban turanii na bira hin geenye xalayaan sun isaan bira ga'ame. Haalichi tapha ijoolleeti kan fakkaatu. Warra biyya bulchuu irratti hagam takka akka isaan yaadan kana calaqqisiisan irratti fakkaata. Sanii achitti namni na gaafates hin jiru. Poolisiin komishinii illeen baay'eedha kan itti gaddan haala deemisan irratti. Maaliif akka godhaman gaan beeku. Wanni guddaan rakkoon sun uumameen nagaan dabruu isaati. Yeroo baay'ee yeroo deddeebi'ee waliin jechaa jiru jira lola irrattis. Yeroo ammatti abbaan haqaa abbaan dhugaa barbaadu uummanni keenya uummanni qabsoodhaan jijjiirama kana fidee jijjiirama kana immoo lafa qabsiisuudhaaf gara filannootti deemaa jiru kun yeroo ammaatti nagaa kan barbaadu nagaa irraa dantaa qaba. Warra filannoo sodaatu warra filannoo kana mo'amuu sodaatu warra uummata sodaatu kan jeequmsa barbaadu gargar lalee baabachaa akka maara jedhu sanitti kanaaf gargarri wayii uumuudhaaf yaadameeti natti fakkaata garuu akka yaadame san hin taane. Egaa namoonni tokko egereen nuti ijoollee eegdota kanaatu maal ta'a kan jedhan illee kan kaasan jiru. Gaaffii sattaa nutti darbuudhaaf amma tarkaanfiin akkanaa sochii amma goonu kana ugguruuf yookiin danquuf yookiin sodaa sanarraan kan jedhu kanatti kaafte tarkaanfii nama fudhataa jiru kuni sochii kee dhaaba ammam sochii kee irratti ammam gufuu ta'a jetta. Wanta kana baay'ee yaalamaa ture nama fakkeenyaa fi Harargee irraa kaafnee Salaaleen baanee Arsiif Baalee yeroo dhaqnutti bakka tokkotti poolisiin eegumsa akkan goone walumaa bakka hundatti eegumsa akkan goone dursanii moo qindeessitootatti tarkaanfii fudhatamuu hedaa rakkoon akkanaa ta'uuf deemaa jedha nama gammoojjii Baalee deemnu karratti rukutamuu hedanii sodaachisuu barbaadu. Shaashawanneetti immoo isteediyeemiin baay'ee guddaa waan tureef namnis waan baay'ateefi Sinootraak irratti biyyee kaaniiti kan achirraa soofnu achiis fanjii jireedha. Ijoollee baay'ee biyyee buusanii deebisaa turanii doorisuudhaan akka sodaannee kanarraa hafnuudha. Ati wal beekuu dhabuutu kana fida. Dhimma lammummaanis wal qabatee yoo gaheettu xixiqqoo wal beekne itti fakkaatu. Dhimma lammummaa sajandaa godhee kan oofan dhugumatti Jawaar lammummaa dhiisee biyya kana keessatti ni dorgomaa kan jedhu amanuu baay'ee isaa rakkisee ture jechuudha. Lammummaa miti lubbuu keenyas dabarsinee kennuudhaaf qophiidha. Asittis taanaan kaayyoo kaaniif akeeka kaaniif waan tokkoon hin danqu of eeggannaa barbaachisaan goona. Uummata keenya wajjin kan deemnu uummata keenya irraan hanne uummata keenya ittiin kijibne uummata keenya irratti yakkan hojjanne uummata keenya irraa shakkii tokko hin qabnu. Wanummaan ijoollee sekiuritiin wajjin deemaniifis namni walirra babahee harka na fuudhaa waggaa deemu istaampiid akka hin uumamneef malee sodaa tokko hin qaban Oromiyaa keessatti sodaa tokko
uummata kiyyarraa sodaata kun qabu miidhaa warra geessisuu danda'u warruma ifa waan akkanaa godhaa jiru yoo taate qaama mootummaa yoo taate malee ani uummata kanarraa sodaata akka shakkii tokko hin qabu kanaaf waan nu danguun qabu cimsineet kan itti deemnu gara godinoota 6-7 deemnirra godinoota jiran hundumaa hin deemna ganda hundumaa hin deemna karoora nu qabnu ana buufaloolee filannoo aanaalee filannoo 180 Oromiyaa keessa jiran hunda deemudha akkasumas kan kibbaa kan naannolee adda addaa keessa jiran hunduma anis hoggansi kunis hin deemna jechuudha maaliif akkuma qabsoo ammayyaatiin jijjiirama kana finne qabsoo sammuu qabsoo ammayyaa social movement fi social networking fayyadamne qabsoo ammayyaatiin jijjiirama kana kan finne osoo qawween nu barbaachisin humnaan caalamne waan kan caalamne murannoo beekumsaan caalleetti kan mo'anne ammas yoo kan ta'u taate modernize godhuu barbaadna siyaasa biyya kana modern campaign gaggeessuu barbaadna duula uummata keenya ijaaru uummata keenya dammaqsuu reefu qaama ifataa jirra beeki ganaadha waan baay'ee hojjechuu deemna bakka hundarra kan deemnu finfinnee teenyee miidiyaadhaan nu filaan jedhu uummata keenya keessa deemnee tokko tokko ni ijaarra uummata keenya hin dammaqsin amma dammaqsaa jirra gara fuulduraa ijaarra hojii itti fufaa jechuudha kana keessatti aarsaan dhufuu danda'a dhufu kana keessatti wareegam dhufuu danda'a haa dhufu kan tiiru qabsoo malee daansii miti sirba dhaqanii morman dhoofatan kanaaf nuyi uummata keenyaaf jijjiirama bu'uuraa fiduu qabna jennetti kana mannu uummanni keenya nu amanee akkuma jirtutti kumaatamaan gara galeetti kan bayaa jiru kanaaf doorsisni fedhes yaaliin fedhes kararraa kun hin deebifne beekuu qaba namu. Eegdota ka'uu kaasuudhaan wal qabatee oduun sun erga dhaga'ame booda namoonni bifa adda addaatiin yaaddoo qaban ibsaa turanii dafteeti kanii tasgabbaa kan jette amma gara miidiyaatti baatee namni waa hedduu sirraa eegaa carraa kanatti fayyadamuudhaani maal jettaan warra nu hordofaa jiran. Nagaa jirra ijoolleen nagaa qabu hireen isaanis kiyyas tokkuma ijoolleen kun heera biyya kanaa eegsisuudhaaf seera ittiin leenji'an ogummaa isaaniitiif tarkaanfii gaafa duras kan didanii tarkaanfii shiraasanii oromummaa isaaniitiif ammas itti fufuu osoo turu nagaa qabna shakkii uumaan qabnu hojii keenya idilee kan uummata keessa socho'u itti fufnaa jechuudha. Iftaanis gudar dhaqna siidaa maamoo mazammaree beekna itti aansee jimma Ilubaaboor godinoota hunda keessa deemuudhaan uummata keenya dubbisuu uummata keenya ijaaruu itti fufna. Gaariidha meegaa gara Oromiyaa keessa ammaattillee maqaa dhodhoofte bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa keessa naannoftaniirtu amee bu'aan argame maali jettaa daawwannaa kan yookiin immoo walitti dhufeenya uummata wajjin hin gootanii walgahii uummata wajjin hin gootan kana attamitti ilaalta bu'aan maaltu irraa argame jetta. Egaa Ameerikaatti kan jalqabe zamboodaa asitti kan eegalle filannoon baay'ee barbaachisaadha ce'umsa keessa kan jiru sirna abbaa irree ture kun Finfinneerra sirna dimokiraasii ijaaruudha kan barbaannu bilisummaa uummataa ijaaruudha kan barbaannu uummanni keenya abbootii keenya irraa kaasee waa sadiif kan qabsaa'e eenyummaa isaa oromummaa isaa qe'ee isaa irratti uffatamuu dhiitamuu dhabuudha kan lammaffaa Oromiyaa irratti qabeenya ishee irratti abbaa tahee itti fayyadamuudha kan sadaffaa eenyummaa isaaniis kabajuu muufisaa taatu qabeenya ittiin ta'uudhaaf mootummaa ofii filate ofiin of bulchuu mirga ofiin of bulchuu isaa hojittii godha kana jechuun mootummaa isaa namoota paartii isaa ta'u filachuu heeraaf seera namoonni sun tumaniin buluudha barbaada jechuudha. Kana dhugoomsuudhaaf kan deemu qaama qabsoo waggaa 50 ol manni keenya gaggeessaa jiru kan itti fufaa jirru qaama qabsoo waggoota erga nuus eegaa umriin qabsoota dabalamne godhaa jirru kana kanumatti gaggeessuudhaaf kan deemaa jirru duullama godhaa jirru kuni kun yeroo adda addaatti jechaa ture dhimmi filannoo baay'ee duubatti harkifame qophiin godhamuu dhabuun boodarra rakkoo uumuu waan danda'uuf manni keenya isa qophaa'u dadammaqiinsa nuti uumnuun immoo paartileen biraas qaamni mootummaas akka of qopheessuudhaaf Ameerikaarraa kaasee asittis kan godhaa jirru dadammaqiinsa gahaatu kan dhufe manni keenya baay'ee nama boonsa qaamni mootummaa guutumatti withdraw godhe dirqama nageenya tiisisuutis dhiisee keessaa qabee garuu manni keenya gara magaalota 40 sagalii fakkaata waggaa Harargee fi inni dabalu 40 wayii keessa deemne bakka hundatti self organizing manni keenya ufumaaf humna isaatiin beekumsa isaatiin wal hubatee qopheessee rakkoon nageenyaa takka osoo hin qophaa'in osoo hin uumamin nageenyaan kan fide kan si agarsiisu manni keenya hagamta akka qophaa'e
yeroo baay'ee biyya kanatti biyyi dimokiraasiidhaaf hin qophoofne uummanni keenya filannoodhaaf hin qophoofne uummanni keenya bilisummaan danda'u soba kun we prove that soba akka ta'e uummanni keenya of gurmeessee of jaaree kumaatamaan bahee bishaan osoo hin jigin baay'inni mootummaa osoo ramadamaniif eegumsi mootummaa osoo ramadamaniif jaarsonni qeerroon dubartoonni walii galanii qophii kana hunda qopheessanii baay'ee sodaachaa ture bakka hedduutti rakkootu uumama jenne rakkoon tokko sun uumamin dhumuusaa agartu uummanni keenya dheebuu guddaa akka qabu aarsaa kafalee gatii gochuudhaaf filannoo kanaaf fuli reeddii akka ta'e dammaqiinsa amma nuti yaanne ol akka qabu qophaa'ina gahaa akka qabu deeggarsa nu godhuutti miti kan laalayaan kana deeggarsa nu godhu osoo hin ta'in dimokiraasiidhaaf filannoodhaaf mootummaa ofii filachuudhaaf hamman tokko akka qophaa'edha kan agarre gama ummataatiin ergaa ifa ta'e qaama hundaaf dabarseera sosochiin nu godhaa jirruu fi turre immoo warra nuun falmanis paartilee siyaasaa adda addaatis akka hirima keessaa dammaqanii dhimmi filannoo ajandaa guddaa ta'e akka bahu godhee jira akka keenya akka dhaabattis akka biyyaattis galmaan gahaa jiran fakkaata. Akkuma biyyaattis akka naannoottis qeeqatti isinitti irratti dhiyaata. Dursitaniit duula filannoo jalqabdanii kan jedhudha. Maaliif dursitanii jalqabdan? Kun si jedhu tureetu eegaluu kana dura godhuu qabna turre waggaa tokko dura godhuu qabna turre. Kun si jedhe akka amaara jedhu isaanii sarganyaa maxxanfaa baree kan tasuu akka hin taane filannoon kun kanaaf filannoo kanaaf qaamonni filannoo raawwachiisanis qaamonni filannoo keessatti dorgommiidhaan hirmaatanis qaamonni mootummaa kan nageenya haa ta'u kanneen adda addaa dhimmi isaan laallatus of qopheessaniif dhiibbaa uumuun baay'ee barbaachisaa ture. Kanaan wal qabatee qeeqni ka'aa jiru yeroo duula filannoo osoo hin gahin duula eegaltan kan jedhu wanni akkasii hin jiru. Paartiin siyaasaa tokko eega heeraan galmaa'ee waggaa 5 filannoo jidduu san yeroo barbaade bakka barbaadetti humnaa fi fedhii fi inni isaa qabaannan bakka barbaadeef yeroo barbaadetti uummata mariisisuu uummata kakaasuu dammaqsuu sagantaa isaa barsiisuu mirga guutuu qabaa jechuudha. Nan argama xalayaan bakka adda addaatti barreeffamu yeroon duula filannoo kan jedhamu kan ji'a sadii sun kan qaadhimamtoota siyaasaati. Qaadhimamtoonni siyaasaa deeggarsa boordii filannootiin kan uummatatti dabarsiisanii na filadhaa jedhaniidha. Dhaabni siyaasaa garuu waggaa 5 san keessatti yeroo barbaadetti bakka barbaadetti leenjii kennu uummata dammaqsu uummata jaaru dhimma mormii dhiyeessu dhimma deeggaru dhiyeessu galmatti haa taatu dirreetti haa taatu nama muraasa haa taatu nama miliyoona haa taatu godhu mirga qaba kun mirga paartii siyaasaan lafa kaa'edha. Faayidaan isaas guddaa natti fakkaata. Paartii keenyaafis faayidaa guddaadha qaba. Akka biyyaatti soo taate dhimma filannoo kana muddama uume qophii dhaabbileen isaa taatu qaamonni mootummaa fi boordiin filannootis akka qophaa'an gochuu irratti bu'aa buusee jiran natti fakkaata. Kuni waanuma sirriitti kan godhaa jirru inumaa'u baay'ee turre waggaa darbee irraa eegaluu qaba ture. Egaa paartileen tokko tokko lakkii biyyattiin iyyuu filannoodha hin qophoofne yeroo jedhanitti filannoo yeroo biraatti argu yookaan hin qophoofne yeroo jedhanittis immoo daftaniiti jalqabdan kan jedhu komee akkasii ta'e sanitti dhiyaata. Gara biraatiin immoo filannoon kun gara mootummaatiin gara achi siqeera gara hagayyaatti. Gara hagayyaatti siquu suni paartiin keessan attamitti ilaala kafaa'uun? Filannoon biyyattiin qophiin qophoofne eenyu qopheessuu qaba. Har'aa miti osoo ce'umsi kun eegalerraa kaase waa'ee filannootti qophaa'uu qaban jennee akka dhuunfaatti siyaasaa turre saniyaas gaaddisa keessattis waltajjii argame hundattuu qophaa'amuu akka qabu. Even gabaraa dhiisuutti tarii filannoo kana dabarsuu barbaachisaadha jennaan lakkiin godhamaa jedhamee jala muramee paartii biyya bulchuun murtaa'eera. Paartiin boordiin filannootis filannoon akka karoorfametti godhamaa jijjiiramni biraa hin jiru jedhanii lafa kaa'aniiru. Erga isaan lafa kaa'an booda taa'anii eegnee gaafa dhumaa osoo nu teenyu filannoon godhame wal dorgommii tokko malee filannoon kijibaa akka gaggeeffamu barbaannu. Kanaaf akka paartiitti hojiin keenya imaamata qabnu hojii qabnu gadi baafnee uummata keenya agarsiisuudha. Kanaaf dabarsuu dhabuu kan murteessu qaamni murteessu hin dabru jedhee murteesseera. Kanaaf kun waan nu laallatu natti fakkaatu. Gara hagayyatti dabarsuu paartii keenya qofa osoo hin ta'in paartiileen biyya kana jiran almost paartii biyya bulchuu fi firoota isaatti alatti
yeroo sanitti filannoo dhiisii boo'ee yookiin taasisaayyuu gaggeessuun hin danda'amu. Baadiyyaatti dhalattee jiraatte hagayya keessatti dhaqxee sagalee kennuudhaaf dhiisiti. Firri kee yoo du'e laga ceetee boo'a dhaquu hin dandeessu. Mormitoota duwwaafatoo hin taane warra mootummaatiifis yookiin paartii biyya bulchuufis tokkuma rooba garaagarummaa hin qabu kan jedhudha. Sanatti dabalee itti gaafatamtu yookiin inni dura buutu boordii filannoo Itoophiyaa adde Burtukaan yeroo dubbisetti gara kaaba Itoophiyaati fi iddoo gammoojjii adda addaatti bokkaan baay'inaan hin roobu. Bokkaan kan baay'inaan roobee rakkina sana uumu iddoo xiqqoodha. Sanaaf immoo loojistikii adda addaa qopheessuun itti qophoofnaa kan jedhudha. Kanaaf maal rakkinsa? Yeroo sanitti akkuma reefu siin jedhetti kan Itoophiyaan harki 85 qonnaan bulaadhaa baadiyyaadha kan jiraatu. Harki bal'aan kun daandiidhaan kan wal qabatee miti. Paartilee fi miti kan jechaa jiru. Namni dhaqee filachuu hin danda'u siin jechaa jira. Ani gammoojjitti dhaladhee nan beeka. Ani gammoojjiin ture. Gammoojjitti eessumni kee abbeeraan kee yoo ce'uu hin dandeessu hagayya keessa. Malkaa ce'uu hin dandeessu. Akkamitti dhaqxee sagalee kan kennitu. Isaan maalirraa ka'anii dhufanii yeroon kun yeroo roobaa waan ta'eef mormitoonni dhaqanii nama kakaasuu hin danda'anii roobaa nama walitti qabanii dubbisuu hin danda'anii konkolaataan ce'uu hin danda'u. Kanaaf kaadiree qabnuun uummata amansiifannee waan adda addaa goona yaada jedhurraa ka'ee kan deemu waa'ee kana eegan dhaga'ee jaha ga'eera qaamota mootummaarraa hagayya keessa akka godhan. But they are wrong. Sarvee nu qabnuun qorannoo nu qabnuun namni sila sagalee kennu parsantii 50 irra hagayya keessa yoo godhamu taate. This is major disenfranchisement of the electorate. Filannoo yeroo duraatiif dimokiraatawaa taa'anii abdannu keessatti namni baay'inaan kan filachuu akka filatu encourage godhamuu kan qabu malee namni yeroo sila filachuu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo mee maaliif godhame maaliif Gimbootee irra godhame immoo Caamsaa irra godhame filannoon yeroo muka biraatu yeroo midhaan hin jirre yeroo qonnaan bulaan lafa taa'u jedhamee yeroon sun kan filamu beekta kan kaamu. Ameerikaatti Nooveembar kan godhamuuf sababa malee miti sababa qaba. Yeroo filattoonni lafa jiran yeroo itti sagalee kennuu danda'amu jedhameeti. Yeroo convenient ta'e haala mijaawaa ta'e hagayya ji'oota jiran hunda keessaa qonnaan bulaa keenya namni uummanni beekanaa namni sagalee kennu harki 85 qonnaan bulaadhaa baadiyyaa jiraata. Uummata kana kan miidhu tokkoffaa kan miidhu isa kanadha jechuudha. Kan paartiilee lammaffaa irratti kan dhufudha. Kan biraa barattoota fudhadhu. Barattoonni yuunivarsiitiitti kan galmaa'anii yeroo san qe'ee jiru. Roostariin isaanii qe'ee isaanii waan ta'eef filachuu hin danda'an jechuudha. Walumaa galatti hoggaa galatti isaanumaaf hin ta'uuf amma beekta isaanii firoolii warra magaalaa waan ta'aniif ta'a malee warra boodii filannoo gaggeessuu danda'uuf baay'ee ulfaataadha. Sagalee filannoo kana maaneej gochuudhaaf hagayya keessatti namni fayyaa qabu biyya kanatti filannoo gaggeessuu dhiisi waan biraallee yaadu. Kanaaf filannoon yeroo qoraa yeroo roobni hamaan hin jirre gaggeeffamuun barbaachisaadha. Uummata wajjiniin yeroo wal argitanitti Harargee deemtanii gara Baalee Arsii deemtanii Salaalees illee dhaqxanii yeroo sanatti haasaa keessan keessatti yookiin duula godhaa jirtan keessatti nama arrabsitu akka jedhutu qeeqa baay'ee isinitti ka'a. Jechoota akka Guuma Baasii, Ilmaan Diqaalaa, Ilmaan Mallasaa kana kan jedhutu baay'inaan sirriitti ka'a. Kana kamitti ilaalta? Basic principle irraa kaanu filannoo keessa kan jirru warra faallaa keenya jiru akka faarsiin yoo ka'ee eegamu taate dogongora. Filannoo keessatti of dhaadheessuunii fi faallaa kee busheessuun ta'uun isaatti sanii jechuudha. Electoral campaign season waan jedhamu election season waan san qaba. Kanaaf akka warra nuun faallaa akka nuti dhaadheessinu yookiin immoo akka nuun busheessinu yoo eegame dogongora nulleen akka isaan nu dhaadheessan ka'ee eegnu taate dogongora jechuudha. Kalamaffaa jechoota amma isaan baasan gumaa maalirree kan qabsoofnuuf abbootiin keenya kan wareegamanii lafatti miti gumaan isaanii maaliin baha maal jennee kan dhaadataa turre gumaa isaanii bilisummaadhaan baafna gumaa isaanii mirga abbaa biyyummaa kabachiifneeti kan baafnu gumaa isaanii waan isaan wareegamanii ibsan galmaan keenyati uummata keenya kan jenne gumaa abboota keenya nu biraa kufanii obboleeyyan keenya nu biraa kufanii baasuu yoo barbaadan taate filannoo kana irratti hirmaadhaadha. Maalonni reefansi hin jedhu waa sadiif qabsaa uummanni Oromoo waggaa 50 darbe eenyummaa isaatiin kabajamu
qabeenya ofii irratti abbaa ta'u mootummaa ofii filateen buluudha. Gumaan Elemuu Qilxuus haa taatu, Taaddasa Birruus haa taatu, Waaqoo Guutuus haa taatu, qeerroowwan kaleessatis haa taatu kaayyoo isaan kufaniif san galmaan gahuudhaani. Gumaa isaanii baasuu yoo barbaade taate kaayyoo isaan kufaniif san. Kuni dhaadannoo qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo keessattis bakkoota adda addaattis godhaa turan ittiin deemanidha. Warra qabsoo Oromoo hin beekne kana ajandaa gochuu barbaada malee of course gumaa baasuudhaaf kan qabsoofnu. Gumaa uummata biraa kufe kaayyoo isaanii galmaan gahuudhaan baafna jechuudha. Gumaa baasuun immoo afaan Oromoo wallaalu baay'ee dhufa. Gumaa baasuun immoo haaloo bahuu miti, riveenjii miti. Kanaaf sunis bifa saniin ilaalama. Kan Diqaalaa maal jedhu waan Profeesar Mararaa jedherraa kan dhufe Diqaalaa kan jennu baayoloojikaalii miti kan jenne. Warra yaada Diqaalaa qabatee deemaa jirudha kan jenne. Amma sirba salaaliitti irraa kaaseeti Profeesar kan jedhe. Malasaa irraa kaasa Diqaalaa nutti darjaadha kan jedhe. Kanaaf yaada Diqaalaati kan dubbachaa jiru. Yaadni amma isaan deemaniin yaada Diqaalaati kunumaa shakkiin qabu. Kaayyoo Minilik ka Itoophiyaa takkitti eenyummaa takka qabdu mirga sabaa sablammootaa cunqursanii unitary state ijaaruudha kan barbaadan. Tooftaa eenyutiin? Tooftaa Mallasaa. Tooftaan Mallasaa maaliin? Oromoo gosaan addaan qoodu, bakkaan addaan qoodu. Kanan deemuu barbaadan jechuudha. Yaada Diqaalaatiin kan deeman yaada Oromooti miti, yaada Oromummaa of keessaa qabu miti, yaada madda qabsoo Oromoo irratti hundaa'ee miti. Naareetiivii Oromoo keessaa baheedha. Kanaaf yaada Diqaalaatiin kan deemaa jiran kan ammoo waan saalfannuu miti jabeessinee kan jennudha jechuudha. Yaada Diqaalaa sanoo kan hin barbaanne taate yaada otantik ta'e oriijinaal ta'e kan Oromoo kan qabsoon Oromoo waggaa 50 irra deemte karaa sana deemanii deebi'anii deemuudha. Kanaaf jechoonni isaan gabaa gamanaa fuudhanii ilmaan Taaddasaa fi Mallasaa anaa miti kan jedhe. Muummicha ministeeraatu ECA'tti Oromoota walitti qabe yoo na filachuu baattanis ani ilma Mallasaa ta'uu kiyya hin irraanfatina filannoo nan hataa jedhe. Maarree kan jiru dachi Taaddasaa Birruutu irra waan tureef filannoon qabdan warra ilmaan Mallasaa ofiin jedhuu fi warra ilmaan Taaddasaa jidduudha jenne. Ufuma maqaa ofitti baasanii maqaa sana waggaa miidhagsinee tottolchinee daadhan oraanee sinuuf kumachuun hin taane ofiin jedhan. Akkasiis Mallasaatu isaan guddise. Ilmaan abbaa gadaa jechaa turre waggaa 2 didanii ilmaan Mallasaati akka inni nu barsiisetti filannoo hannaa jedhan. Maal jennurreen? Mega asirratti kan qeeqni gama biraatiin isinitti ka'u amma Minilik kaaftuu warra Minilik sirna Minilik barbaadan Mallasaa barbaadan kan jettantu jira. Warri qeeqni isinirratti ka'u immoo sirni Mallasaas sirni Minilikis dur kufee isa durii sana faarsurra gara fuulduraatti kan jiru faarsuturra sirriidha ture jedhaniiti keessattuu warri sin mormu sin qeequ. Rakkoon jira kana maal akka ta'e beektaa? Goolii fi fuulduratti kubbaa harkaan tuqaniitu waggaatti dhiitteetti galchite maaltu galchiteeru. Minilik waan Oromoo godhe yaadannoo Oromoo keessatti maal akka ta'e osoo beekan siidaa Minilik ijaaran san qofaa Minilik faarsan. Oromoo biratti Minilik faarfamaa miti jibbamaadha. Diina. Kanaaf Minilik kan faarsinu miti. Kan gamoo isaa ijaare siidaa isaa ijaare nuu miti. Waan baay'ee si gaddisiisu agarta. Baay'ee dhaqee waan hin arge. Jara kanaan qeerroo 5,000 wareegamee aangoota isaan baaseef wanta akka yaadannoo tokko osoo hin godhin gootota keenya busheessa nama Oromoo biratti diina nambar 1 ta'e miliyoona itti baasanii siidaa ijaaraa fi kan ajandaan godhinaa maal jechuudha? Maal jechuudha? Mallasaa immoo akkuma reefu siin jedhe isaan ilmaan Mallasaati kan jedhe nummaa Minilik illee irraa dhiifne Mallasaa illee irraa dhiifne jari kun obboleeyya keenya kaleessa Mallasaa hin dongorsiise malee humnaan gadi qabe malee ilmaan keenya nuuf fayyanii ilmaan abbaa gadaa odoo jennu ufumaaf deebi'anii Minilikif siidaa dhaabanii nu ilmaan Mallasaati korojoo hannaa jedhanii maalaa jennurre goolii ofii duratti kuwaasii harkaan tuqanii hoggaa dhiinneetti galchinu maa nutti galchitaniin waan hin taane garri fuulduraas yoo kan taate paartiin bilxiginnaa isaan dhaabanii deemanis purely ilaalcha Minilik unitary state Itoophiyaa olaantummaa aadaa Habashaa jala jirtu sabaaf sablammoota cunqursanii balleessanii mirga sabaaf sablammoonni keessattuu adda durummaa Oromoon qabsaa'ee asiin gahe
xiqqeessanii federaalizimii diiganii yuunitarii Itoophiyaa tooftaa mallasaatiin. Tooftaan mallasaa maali? Qoqqoodanii uummata bituu. San qofaa miti. Humnaan deemu. Kanaaf isaan tuufitti fidee waan isaan itti fidan immoo uummata biratti baatirii itti ibsinee agarsiisu warreef sinjee hojii keenya. Yuunitarii haa jettu malee gara PP yookiin biltsiginnaatini warri gara tokkotti harkifatu garasitti jira, warri gara tokko garasitti harkifatu jira. Biyya kanaaf nagaa buusuudhaaf jara lamaan gidduutti finneeti biyya kanatti nagaa buufnaa jedhu. Warra gara tokkotti harkifatu keessa immoo paartii kee kan kafaa'u keessattuu Jawaar Mohammad garasitti makame Dr. Profeesar Mararaadha gara biraatti harkisaa jira jedhanii siqti. Biltsiginnaa jechuun paartii Biraanuu Naggaati bar. Biraanuu Naggaa kan mormaa turreef gaafa inni Gomboot 7 tures gaafa inni Zeemaa tures waan biraati miti gara wal jibba waan inni Guraagee ta'eef miti. Ilaalchi kun biyya kanaaf hin ta'u. Biyya kanaaf kan ta'uu danda'u paartii Biltsiginnaa jechuun paartii ilaalcha Mangistuu Hayilamaariyaam deemsisaa turedha. Kan Akiliiluu Habtewaldifaa gochaa turanidha. Nothing new. Biyya kanatti dibeetii lamatti ture. Ilaalchi tokko biyya kanatti biyyi kun wal lola sabootaa fi cunqursaa sabaatiin waan jaaramte as geesseef rakkoon maddi rakkoo biyya kana cunqursaa sabaati. Kanaaf saboonni hiree ofii murteeffatanii ofiin of bulchu.